Dassasaa Birruu, Baaroo Tumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishoo Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Bakar Abdii, Caalii Shonee, Oliiqaa Dingilii fi Faayizaa Iliyaasim. Haati Jaalmarroo Dirribaa reebicha hidhattoota bilxiginnaatiin irra ga'een fayyaan isaanii haala yaaddeessaa keessa akka jirutu dhaga'ame. Namni OMN dubbise akka jirutti waraanni bilxiginnaa sanbata dabree guyyaa keessa gara sa'aatii 4tti haadhaa fi abbaa Marroo Dirribaa qabane. Waraanni bilxiginnaa maatii Marroo Dirribaa ukkaamsanii wayita fudhanii deemanitti haadha Marroo irratti miidhaa cimaa geessisuu isaanii maddi keenya kun ibsatee jira. Waraanni bilxiginnaa manguddoota waggaa 60 fi 70 olii kana dararaa kan jiru ilmi isaanii Jaalmarroo Dirribaa mootummaa kuffisuuf lolaa adeemsisaa jira sababa jedhuun ta'utu himame. Waraanni bilxiginnaa yeroo haadhaa fi abbaa Marroo ukkaamsee fuudhee deemetti mana jireenya isaanillee guutummaan guututti barbadeessanii jiru jedha namni OMN dubbise kun. Reebicha waraana bilxiginnaatiin miidhaan cimaan kan irra ga'e haati Jaalmarroo Dirribaa fayyaan isaanii haala sodaachisaa irra yoo jiraatellee wal'aansa fayyaa akka hin arganne dhorkamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiru jedha. Sababa namni tokko isa mormeef jecha maatii nama sanii ajjeesuu hidhuu fi dararuun mallattoo hammeenya murnaa Abiy Ahmed isa guddichaa fi seenaa biyyattii keessatti illee kan duraa ta'utu ibsamaa jira. Godina Arsii aanaa Shirkaatti miseensota paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo dabalatee dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Namoonni hidhaman kunneen barsiisota, miseensota paartii ABO fi KFO akkasumas dargaggoonni jiraattota magaalaa Gobeessaa ta'an kan keessatti argaman ta'uu maddi keenya kun ibsatee jira. Akka jiraataan kun jedhutti manni hidhaa waajjira poolisii fi galmi walgahii magaalatti hidhamtootaan guutamuun waajjiraalee fi hoteela nama dhuunfaa keessatti hidhuun uummata dararaa jiranii jira. Akkaataan humnoonni sirnichaa uummata hedduminaan walitti uguruun hidhaa jiran kun vaayirasii koronaatiif hidhamtoota saaxilaa jiraachuus himeetii jira madda keenya kun. Dhumarratti jiraataan aanaa Shirkaa dhaamsa isaatiin uummatni Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne tokkummaa isaa cimsuun qabsoo finiinsee roorroo tana dhuma itti gochuu qabaa jechuun dhaameetii jira. Magaalaa Adaamaatti qonnaan bultoonni Oromoo lafa isaanii seeraan ala saamamuun akka dhaabbatuuf gaafatan doorsifamaa jiraachuu dubbatani. Magaalaa Adaamaa ganda bokkuu 5 bakka jedhamutti waggaa 5 dura sababa investimentiin lafti hektaara 80 maallaqa xiqqaan qonnaan bultoota irraa kaampaanii Golden Africa jedhamuun fudhatamee ture. Maddi odeessa kana nuuf qindeesse akka himutti kaampaaniin Golden Africa jedhamu abbaan qabeenya isaa lammii biyya alaa waan ta'eef hojii misoomaa bal'aa hawaasa fayyaduutu irratti hojjetamaa maqaa jedhuun mootummaan akka lafa kana maallaqa xiqqaadhaan mijeessee fi laateefitti dubbatama. Lafti fudhatame kun waggaa 5 osoo homaa irratti hin hojjetamin duwwaa waan ta'aa turteef qonnaan bultoonni naannichaa mari'atanii lafa isaanii qotachuun waggaa tokkoof oomisha irraa galfataniiti jiran. Bara kana garuu namoonni hin beekamne kutaa magaalaa fi bulchiinsa lafaa irraa dhufne jechuun laficharratti ijaarsa adda addaa kan eegalan yoo ta'u lafa maqaa misoomaatiin saamame kana ammoo seer qabeessummaa tokkoon maletti cinaan namoota dhuunfaa baay'ee gurguranii manneen jireenyaa irratti ijaaramaa jiraachuus maddi keenya kun ibseetii jira. Qonnaan bultoota lafa isaaniitiif gaaffii mirgaa gaafatan poolisii magaalarraa itti fiduun doorsisaa akka jiranis jiraataan magaalaa Adaamarraa dubbifne OMN itti himeetee jira. Aanaalee godina Shawaa Kaabaa keessatti hidhaa fi reebichi kan duraanii caalaa hammaatee jira jechuun jiraattonni godinichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himani. Namoota Oromummaa isaaniif quuqama qaban maqaa deeggartoota shaneeti jedhu yakkuudhaan badii tokkoon maletti mana hidhaatti guuraa jiraachuu jiraataan Salaalee irraa dubbifne bilbilaan OMN itti hime. Hidhamtoota siyaasaa qabamanii mana hidhaatti galfaman
qaamni mana murtiitti dhiyeessu hin jiru kan jedhu namni bilbilaan odeeffanne kun bakka itti qabamanii fuudhamanii gara mana hidhaa aanalee ollaatti geessuun reebichaa fi dararaan hamaan hidhamtoota irratti raawwatamaa jiru hedduu nama suukanneessa jechuun haala nageenya godinichaa jiru ibseeti jira. Koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo godinichaa hedduun isaanii mana hidhaa keessa jiraachuu eeruun miseensota koree hojii raawwachiiftuu ABO godinichaa keessa nama maqaan isaa Geetuu jedhamu ficharraa butanii dagamitti hidhuudhaan reebicha hamaa poolisiin humna addaa Oromiyaatiin irratti raawwatameen yeroo ammaa kana haala nama yaaddeessu keessa jiraachuu maddi keenya kun himeeti jira. Aanalee godina Shawaa Kaabaa hunda keessatti hidhaan haalaan kan hammaate yoo ta'u keessattuu aanaa hidhabuu abootee fi fiichee keessatti wanti deemaa jiru baay'ee yaaddeessaadha jedhu jiraattonni naannichaa hedduun hidhaa sodaaf qabeenyaa fi qe'ee isaanirraa gadi dhiisanii baqachaa jiran jechuun maddi keenya gamasii bilbilaan odeeffanne kun dabalee nuuf ibseeti jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Bunayyaa Booshetti hidhaan akka malee hammaachuu jiraattonni OMN'tti himani. Aanicha keessatti qeerroowwan sabboontoota hidhuurra dabranii maatii sabboontotaa hidhuu fi doorsisuun bifa kanaan dura hin baratamin mul'ataa jira kan jedhu jiraataan OMN bilbilaan dubbise tokko dargaggoota Oromoo jajjaboo ta'an aanicha keessaa funaananii hidhuudhaan qeerroowwan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran qabeenya isaanii saamuun bittinneessaa jiraachuudha dubbatama. Qeerroo Shumaa Nuraddiin jedhamu torbaan dura erga fuudhanii hanga ammaa eessatti akka isaan hidhanii maatiin quba hin qabu. Dargaggoo Anwaar Birbir jedhamus ammoo mana daldalaa isaa cufuudhaan isas meeshaa isaa saaman jechuun namni kun bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himatee jira. Poolisiin Itoophiyaa ogeessa kaameraa miidiyaa Reuters kan ta'e Kumarraa Gammachuu jalaa hidhuu isaa maddi oduu kun gabaaseeti jira. Gaafa jimaataa Kumarraan mana murtiitti dhiyaachuu isaa kan ibsu gabaasni Reuters kun poolisiin beellama guyyaa 14 fudhachuun qorannoo isaa akka itti fufuuf hayyama argachuu Reuters maatii wabeeffachuun gabaaseeti jira. Gaafa Kamisa galgala poolisoonni baay'inaan 10 ta'an gara mana Kumarraa dhufuun haadha warraa isaa fi ijoollee isaa fuula duratti isa qabanii ba'u haadha manaa Kumarraa adde Hawwii Dassaalany wabeeffatee gabaaseeti jira Reuters. Daa'imni Kumarraa umriin ishee ganna 10 taatu yeroo poolisiin abbaa ishee qaban isa faana taa'uun bo'aa turuu ishee kan himu Reuters meeshaalee hojii isaa kompiitara kaameraa fi bilbila isaallee poolisiin fudhachuu haadha warraa isaa wabeeffachuun gabaaseeti jira. Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoota hidhuu fi ari'uun akka malee hammaachuu fi erga waraanni Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduutti eegalee as biyyattii keessatti gaazexeessitoonni 7 ol hidhamu CBJ'n gabaaseeti jira. Oduu keenya xumuraatiin lola murna Abiy Ahmed fi Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jiru keessatti Eertiraanis hirmaachuu BBC'n gabaase. BBC'n maddeen biyyoota keessaa fi biyya alaa wabeeffachuun gabaasaa har'a baaseen Eertiraan gama Itoophiyaa gortee Tigraayin waraanu Abiy mataan isaatu ragaa bahuu saaxile. Mootummaan Eertiraa waraana keenya gama isaatti baqatan nyaachisee uffisee fi hidhachiisee nuuf deebise. Kun ammoo akka waraanni keenya as deebi'eetti TPLF cabsuu gargaareeti jira jechuu Abiy Ahmed kan eere gabaasaan BBC afaan Ingiliffaa beekuun Abiy kanarraa fagaatee dubbachuu baatullee waraanicha keessatti qooda qabeenya Eertiraa ibsuuf kun ragaa guddaa tokko akka taheetti ibsa. Eertiraan lola kana keessatti gama Abiy gortee loluuf ragaa qabatamaa qabaachuu Ameerikaa kan eeru gabaasaan kun mootummaan Eertiraa garuu kun oduu sobaati jedhee haaluu isaa addeesse. Gabaasaan kun itti fufuunis jaarmiyaan mirgoota namoomaa mootummoota gamtoomanii gama isaatiin mootummaan Abiy Ahmed waan karaa nutti cufeef dhiittaa mirgoota namoomaa Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiruu fi haleellaa hospitaala gama Eertiraatti fudhatame qorachuuf haalli akka nuuf mijanne godhee jira jechuun komachuusaa ibseeti jira. Qorataan mirga namoomaa lammii Eertiraa Paawulos Tasfaa Georgis jedhamu Isaayyaas dargaggoota Eertiraa Tigraayitti bobbaasee ficcisiisaa jira. Kun dinagdee keenyaafis balaadha. Ofii aangoorra jiraachuuf jecha dargaggoonni keenya ficcisiisanii jechuun
dubbachuu isaas BBC'n gabaasaa isaa. Yaa kana tasgabbeessaa jeetiin seenuudhaaf murteessee welcome. Jaalmarroon du'ee jiraayidha. Mootummaan Itoophiyaadhaa olola kana maaliif ooftii waan jirraa hin dubbachuu barbaada. Haasawaan marroo haasoo illee isiniifin hima. Marroon ta duraati marroon hin duune fayya qaba, nagaa qaba, qabsoo jira. Kuni waan godhameef waan yaaddamee miidiyaadhaan poolisiin Oromiyaadhaa marroo ajjeefnee jirraa jee waan dabarseef boodarra isiniifin hima. Wal afeeraadhaa, walii sheer godhaa, sagaleen yoo dhagame na wachiisaadhaa. Waa hedduu waan namaas gaddisiisu wanni deebaadhaa jira Oromoo keessatti waan dubbachuun namatti ulfaatu. Waan sirna dargiidhaa, sirna TPLF, sirna Haile Sillaaseedhaa keessatti hin arkine. Bara Abiy Ahmed Itoophiyaa bulchaa jiru arkaadhaa jirra. Roorroo gaafa Haile Sillaaseedhaa Oromoo irra hin gahin, gaafa dargiidhaa Oromoo irra hin gahin, bara TPLF Oromoo irra hin gahiniitu yeroo ammaan tanaa kana bara Abiy Ahmed bara Oromootu biyya bulcha jedhan Oromoo irra gahaadhaa jira. Fakkeenyaaf maatii qabsaa'otaa dargiin takkaa maatii qabsaa'otaa barbaadee qabsaa'otaan deebisuudhaaf yookaan doorsisuudhaaf haadha abbaa nama gaaraa qabsaa'oo ajjeeseen beeku. TPLF kana gootee hin beektu. Sirni maantanaa sirni naftanyaadhaa sirni Minilik deebi'ee Oromoo gubbaa qubate ka Abiy Ahmediin geggeeffamu arraan tana dargaggeessa Oromoodhaa ka qabsoodhaaf gaara seene maatii isaa haadha abbaa isaa qabeenya maatiidhaa duubaa barbadeessuun kuni waan jiraannee arra geenyee ija teenyaan garree gurra keenyaan dhageenyee jechuudha. Kuni baasa takkaa Oromoo keessatti hin ta'in woomakkaa harma muraa harka muraa aanuleetii fi calii calanqotti seenaa Oromoo gubbatti galmeeffamee fuuldura taa'uudhaaf taa'u wanni maanta deemu jiru is not easy. Waan barabaraan dhalootaaf dabruudhaaf taa'u wanni Abiy Ahmed ammaan tana Oromoo irratti godhaadhaa jiru. Marroo amata 17 eega maatii biraa deeme maatiidhaan wal quban qabu. Qabsoo sabarra jira, qabsoo Oromoo irra jira. Garuu maatii isaa manguddoo haadha abbaa isaa uleedhaan cafaqanii qabeenya barbadeessanii manguddoo mana ijaarchuun mana irratti gubanii fuudhanii dhabamsiisuun hangam takka nafxanyaan Oromootti garaa jabaatti waan duraan gartee nuti as gubbaadhaa afaanii jechaadhaa turre hujitti hiikamtee hunoo kabiyya bulchaa jiru kan Oromoodha jettaniin namni arraan tana Oromoo bulchaa jiru nama akkanaati. Ifaa ifatti OPDO'n diina Oromoo ta'uu ragaa ifitti baatee jechuudha. Ifaa ifatti ragaa ifibban. Marroon nama dargaggeessa gaara keessaa qabsoo godhaa jiru. Qawwee fudhatee. Waraanni Abiy qawwee fudhatee marroo barbaadu jiru. Osoo jiru haadhaa fi abbaa manguddoo humna hin qabne. Manguddoo manaan baanne. Manguddoo qotee bulaa ta siyaasaan beeyne qabanii cafaquudhaa fi hidhanii dhabamsiisuun kuni ilmaan Oromoodhaa keessattuu dhaloonni maantana lafaa kaatan. Waan kana warri Oromoodhaa warri waa barreessu warreen seenaadhaa waan kana akka dhala dhuftuuf dabrutti qalama ziqiyaatiin barreessaadha laf kaayaa waan Oromoo irra geessan akkuma nuti maantana angaafa waa'ee aanoleedhaan beeku waa'ee calanqoodhaan beeku abbootiin teenya akka seenatti dhalootaaf walii dabarsaadhaa dirree calanqoo guudhaqan calii calanqoo guudhaqan bar akahayyuun keenya asitti dhumtee namni hin beekne dhalti hin beekne takka illee hin jirtu. Seenaa aanoleedhaa Oromoon hin beekne takka illee hin jirtu. Wanni amma ta'uunis akkasitti deemuudhaaf ta'a. By the way, marroon fayyaa guutuudha qaba. Hin madooynes, hin dhoomnes fayyaa guutuu qaba. Hanga daqiiqaa kanatti to this minute fayyaa guutuudha qaba. Fayyaa guutuu silaa as gubbattiin isinii dhiyeessa silkiidhaan. Garuu silkii tana waan barbaadaniif jira mootummaan Itoophiyaadhaa yoo inni silkiidhaan haasa'e teknooloojii haaree galfatanii silkii tiraaggootu
bakka inni jirutti gurbaa kana dhooyinee Oromoon dargaggeessa Oromoodhaa kana hamilee cabsinaadha. Waa lamaaf wanni saganteeffatanii oduu kana breaking news marroon du'ee jira jedhanii wanni baasaniif waa lamaaf. Takka akka marroon lafaa ka'ee silkiidhaan dubbatu. Lammadammaasi qeeroon Oromoodhaa arra abdii qabsoo karaa nagayaa murattee jirti. Qabsoon karaa nagayaa dukkanooytee cufamee jira karaan isiidha. Kana booda qabsoon ummanni Oromoodhaa humnaawee qabsaa waan jiru arra qeerroo fi qarreen Oromiyaa guutuun itti amananii fudhatanii itti jiran. Karaadha barbaadaa jiran haala mijjeeffachaadhaa jiran malee Abiy injifachuudhaaf Oromoon hidhattee loluudha qabdi. Arra dargaggeessi Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessaa asirratti waliif galee jira jechuudha. Waliif galee jira. Dargaggeessa hamileensaa garana callaafatte kana hamilee cabsuudhaaf, hamilee isaa gabbuusuudhaaf lakki abdiin teen jirtuu hunoo kagaara keessaa waraana hogganaadhaa jiruu harka keenya galee ajjeefnee jirra. Kanaafuu harka maradhuuti abdii muradhuu nu jalatti buli waan ju'uuf kaayyoon isaa. Qabsoon arraantana dargaggoo fi dargaggeettiin Oromoodhaa irratti xiyyeeffatanii lafa haatanii eeggachaadhaa jiran qabsoo hidhannooti. Kana hubadha. Oromiyaa guutuu keessaa haalaatu mijaayiniif haala mijjeeffachaadhaa jiran malee this is the only way. Qabsoon hidhannoodhaa Oromoon hidhattee akka saba guddatti loltee diina fi cabsitee biyya fi jaarachuun the only solution. Furmaanni karaan tokkichi hafi kana qofa. Warra qabsoo karaa nagaatiin je'ee galee hundaa'uu bittinneessan, hidhan, kaan ajjeesan, billeessan qabsoon karaa nagaa dukkanoottee jirti. Filmaataa fi jinni yoonni Itoophiyaa hin jirtu. Arra dargaggoon abdiin siidhaa wanni alatti dhageeffachaadhaa jirtu. Marroo yoom na biraan bahaadha. Oromiyaa guutuu keessaa. Yoomiin kilaashii walitti aanaadha. Yoomiin akka dhiiraa diina kiyya boochisee geeraraadha. Wanni qeeroon Oromoodhaa yaadaadhaa jirtu. Wanni califneef kanaaf. Qabsoo karaa nagaa hagamaayii irraa dubbanne, irraa haasoyne, qeeroo kakaafne, istirateejiin adda addaa itti faayidaawame. Garuu hin milkooyne. Mootummaan gabroonfataan qabsoo karaa nagayaa hin beeku obboleeyyan kee kana hubadhaa. Namni si gabroonfachuudhaaf deemu Abiy nugusa ta'uudhaaf deema. Nugusummaa isaa karaa nagayaatiin lakkii nugusan taatu ummanni kana barbaadaa lakkii nugusummaa tana gadhiisiin hin taatu. Humnaan malee, qawweedhaan malee, irreedhaan malee, itti garsiiftu malee. Kana arra wanni qeeroon Oromoodhaa hubattee hanga guyyaan kun dabree waan yaanne arkannuu hanga haalli nu mijaa'u callisaniiti mataa qabatanii taa'aa jiran. Kana jechuun harka kennan moohaman amma opidoo akkasii yaaddi. Harka kennan moohaman cabanii jiranii lakki akkasii yaaddi. No. They are waiting for the right time. They are waiting for the right time. Arraantana duulli Itoophiyaatti gaafni Afrikaadhaa guutuun jeeqamuudhaaf deema. Marroonfaan they are advancing every day if dura deemaadhaa jiran. Guyyarraa if dura deemaa jiran. Mee ilaala. Silaa isaan laafootanii, silaa isaan humnan qabaatini mootummaan Itoophiyaadhaa, mootummaan nafxanyaan dila kanan boochu. Silaan dubbattu maqaa isaanii kaasuun barbaaddu. Maaliif akka uummanni Oromoodhaa irraanfatu barbaadde. Wanni maqaa isaanii amma kaasaniif they are advancing every day. Fuuldura deemaa jiran, fuuldura sossohaadhaa jiran, lafa qabachaadhaa jiran, gantoota OPDO ka ummata fi fixaadhaa jiru tarkaanfii irra fudhachaadhaa jiran, mirga saba ifii eeguudhaaf guyyaa tokko rafanii bulaadhaa hin jiran. Kanaatu mootummaa Itoophiyaadhaa maraachaadhaa jira. Nama tokkootu natti hime. Nama OPDOdhaa. Hugguuni dirqamni Wallagga deemiidhaa miti. Maqaa Wallaggaa haasoo keessatti OPDO biratti maqaa Wallaggaa ka'e OPDO'n firra fincaanti. Maaliif namni kara Wallaggaachi kute OPDO keessaa nagaan asin deebi'u.
oso haasawa keessatti yoo maqaa wallaggaa kee garaan dhaaje oppidoo dhiiroon erguu deemanii dirqama na kennuu deemanii jaalli kiyya abaluu dhaqee achitti hafe abaloo guni achitti hafe anis yoon dhaqen deebi'uu ni beekan. This is why they cry about Marro every day. Plus waraanni bilisummaa Oromoodhaa jara keenya laala arra akka kaleedhaan jiru bakka dheengaddaan jiru arri boruun ifa waraanni bilisummaa Oromoodhaa tuulama keessa magaalaa Amboo jalaahi waraana naftanyaadhaa dhawaadhaa jira. Arran Oromiyaa keessa nagaan sossoohaadhaan jiran bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti nagayaan sossoohaadhaa hin jiran. Kana wanni isaan irraa booyaadhaa jiran waan ummata Oromoodhaa godhaadhaa jiran waan beekaniif. Oppidoon gowwaadha. Oppidoon akkumaan dura je abi maraataadhaa namni maraataadhaan hogganamu silaayis maraatu yookaan maraatumaa yookaan gowwaadha. Namni maraataa amanee maraataa jala deemu yookaan ififis maraataadha yookaanis gowwaadha. Oppidoon tun hundinuu kalee TPLF gaafa nama oppidoodhaaf ta'u wali qabattu warreen ulaagaa isii guutuu fi ulaagaa gowwummaadhaa ulaagaa ergamuudhaa sa warra guutuuf wali qabdee gowwaa Oromoodhaa wasaka Oromoodhaa haftee hawaasaa xuree hawaasaa wali qabdee oppidoo goote. Arra warruma saniitu warruma xurii hawaasaa kan TPLF kalee wali qabdee Oromoodhaan cabsuudhaaf jaarte santu arraan tanaas biyyaan deemaa jira Abiyyi Ahmad. Xurii hawaasaa warra madaa qabu warra rakkoo qabu warra rakkoo sammuudhaa qabu warreen gad aantummaan hawaasa keessatti dhagamtu warra hawaasa biratti kabajaan qabne hawaasa keessaa guurtee wali qabdee koottaamee maqa isin goonaa isin Oromoon hojjeesaa isin ergannaa yoo nu ergamuuf qophii taatan waan feete harkatan jedhanii wali qaban jechuudha. Warra waan namni je'een godhu qofa wali qaban. Warra sammuu ifiitiin yaadu osoo hin taane warra namni yaadee itti himu warra yaada namaa hojiirra oolchu warra akka Abiyyi Ahmad kana jechuudha. Arra caasaan oppidoo kan TPLF kalee jaarte sun guutumatti akkasuma jira. Caasaan gareen doofotaa warreen xurii hawaasaa warreen hawaasa keessaa tufamee bahe wallaalaa kan hunda wali qabdee oppidoo goote. Arra wanniin namni Abiyyi Ahmad jala deemu yookaan maraatuma akka Abiyyi yookaanis doofaadha. Wanniin ju'uuf maali? Waafirraa laaluu hin beekan. They think ajjechaadhaa fi dararaan maantana Oromoo irraan gahaadhaa jiran kanaan Oromoo tana cabsinee ni bulchinaa jedhanii yaadan oppidoon. Gowwummaan kanaa olii nafu saba guddaa kana saba ammaasii bakka kaleedhaan jira saba kalee namni keenya hedduu wallaalaadhaa nama barate hedduu hin qabnu ture aksesiin teknooloojiidhaa hin qabnu ture internetiin hin jiru Oromoo wal quban qabdu alaa fi keessatti miti Oromiyaa keessattuu Wallaggaa fi Harargeen Arsii fi Harargeen wal quban qaban. Maaliif wanni walittiidha wanni wal garsiisaa akka ammaa kanatti hin jirtu. Arra yeroo teknooloojiin as geesse kanatti yeroo ummanni Oromoo alaa fi keessaa wal quba qabu kanatti oppidoon humnaan qawweedhaan Oromoo cabsinee ummata guddaa kana bulcheettee yaaduun isiidha gowwummaa isiidhaati. Duuba arraas wanni newsiin Facebook irra baasanii Marroon du'ee jira akkas ta'ee jira jedhanii baasan tuni maal beeytanii dargaggeessa Oromoodhaatiin carraan isin qabdan numa jalatti buluudha. Warreen gaara keessaa qabsoo godhaa jirra juu hunoo Marroodhaa ajjeefnee jirra. Abdii kutadhaadhaa gabrummaa jalatti jilbiifadhaa bulaadhaa. Karaan qabsoo hidhannootti gootan tokkolleen isin nafne isiniif hin jiru jeniiti. Waan kana silaa isaan dhaamsa kana dargaggeessa Oromoodhaa biraan ga'uu barbaadan. Waan takka wanni nubatti maal beektanii waan gowwaataniif. Marroon nam tokkoo miti. Marroo is not one person. Marroon dargaggeessi Oromoodhaa guutuun arra Marroodha. Carraa Marroon arkate kana leenji'ee bakka dhugattiin arkamin malee dargaggeessi Oromoodhaa kun hundinuu bar Marroodha. Ka'ala jiruu fi keessa jiru. Yoo Marroon tokko silaa du'eewu Marroo miliyoon takkaa bakka bu'a.
arra Oromoon sadarkaa akkanarra jiraachuu isiidha. You don't know because you are OPDO. Waan OPDO taataniif, waan gowwaa taataniif, waan xurii hawaasaa taataniif, waan ergamaadhaa guddattaniif, waan sammuudhaa yaaduu dhiiftanii qochumaadhaa yaaddaniif kanan beeytan. Arra marroo miliyoonotaani Oromiyaa keessa jira. Oromoon keessaa fi ala jirtu hundinuu marroodha. Marroon akka aikanitti ol bahee waan miidiyaa gubbatti dubbatu maqaansaa ol bahee malee warree marroo caalu marroo jala meeqaantamii jira. You don't know this. Maaliif isin OPDOdha? Waan qabsoo Oromoodhaan beektan, waan qabsoon taateen beektan, isin qabsoo isin beektan, qabsoo nyaataati. Qabsoo nyaachuu, dhuguudha, saamuudha, qabsoon isin beektan namuu waan beekutti professional. Namuu waan beekutti karaa qabatetti jabaadha. Isinis nyaachuudhatti namni isin gahu hin jiru. Saamuudhatti, hatuudhatti namni OPDO gahu hin jiru. Garuu qeeroon Oromoodhaa kanarra guddattee jirtu. Qeeroon Oromoodhaa lubbuu ifii kennitee saba ifitti kabajaa godhuudha yaaddi malee niin nyaadhaa niin dhugaa niin saamaa takkaa yaaddeen beektu. Kana wanni marroon haadhaa fi abbaasaa osoon arkin akka barnootaaf baheen amata 17 gaara keessaa Oromoodhaaf qabsaawaa jiruuf arra haadha abbaan isaa gaafa hidhaman silaa OPDO nama akka keessanii ta'e lakki annaa gahee jira angaleetiin nyaadha nagaaniin nyaadha dachii qotadheeti jee silaa gara silaa OPDO ta'e garuu sammuunsaa rakkoo saba isaa furuudhaaf boqannaa hin qabdu. Haadhaa fi abbaasaa akkuma haadhaa fi abbaa Oromoo hundatti ilaalaa jechuudha. Qabsaawaan akkana. You don't know this. Isin OPDOdhaame kanan beektan kun isin hin galu. Arra warri kamarroodhaa warri gaara keessa jiru. Warri amma dura ilma keetu gaara jiraadhaaf haadhaa fi abbaasaa duubaa ajjeeftan akka inni itti yaadu haadha abbaa kiyya qofaa miti haadha abbaa Oromoo hundaatu ajjeefamaadhaa jira. Haadha abbaan kiyya haadha abbaa Oromoodhaati. Kana hundaaf hin qabsoo godhuudhaaf gaaratti bahee hangaan kaayyooti galmaan ga'u hangaan du'ee dabru kabajaa saba kanaa barbaadurraa if duuban deebi'eeti garaasaa muratee beelawee dheebuudhaan dhagaan fottosaadhaa qoreen diraadhaa kilaash garaa jala kaatee gaara keessa galaa jechuudha. Maaliif warra kaayyoo qabu? Warra kaayyoo qabu jechuudha. Warra dhugaa saba fiitiif dhaabbate. Warra kanaa wajjin wal dorgomuu hin dandeessan OPDO. Warra kanaa wajjin you cannot stop them. Jara kana qabsorraa deebisuu hin dandeessan. Isin kaayyoon qabdan kaayyoon keessan qochumaadha garaadha. Isin yoo nyaattan kaayyoon teessan galma geesse. Yoo garaan keessan guute kaayyoon teessan galma geesse. Isaan kun garuu osoo nyaatanii quufuu danda'anii osoo uffatanii boonuu danda'anii osoo niitii fuudhanii wajjin gangalachuu danda'aniiti kana hundarraa if adabanii if qabanii rakkoo sabaa dura aansanii taa'aa jiran. Anarra wanni natti dhagabe hogguuni as gubbaa OPDOon akkuma poolisii Oromiyaadhaa akkuma laafatti waraabsummaa Oromoodhaa akkana goonee jirra marroonis dhawamee du'ee jireetti nutti himanii jiranii yaa sare silaa marroon du'ee isin silaa OPDO guutuu Abiyyiitu dhaqee dhiichisaame. Silaa Abiyyiitu dhaqee reeffasaa viidiyoon garsiisaa bar gubbarratti dhiichisa. Sigale. So, wannin isini himu marroo wajjin haasawaatiin jira. Ilmaan Oromoodhaa warreen viidiyoo kana dhageeffattan walii himaa. Walii dabarsaa. Haga ammatti waa takka illee hin taane qoreen hin dirre hin dhawamnes hin madooynes fayyaa guutuudha qaba. Guyyaa kaleedhaa waraana nafxanyaadhaa kan Abiy Ahmed itti erge akka isaan godhan OPDO gaafadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan Wallagga jiru waraana isaan barbaaduudhaaf jala dhaqe akka isaan godhanii deebisan anaa miti anin dubbadhos gubbatti OPDO gaafadha. They know.
qaamni isaanii achitti hafeeti mataan dhufee fi jechuudha. Isaan barbaadan dhayin marroon faan ummata Oromoodhaa keessa Oromiyaa keessa jiran kaayyoon isaanii if warra barbaadatti dhaqi akka isaan godhanii deebisan as gubbattiin dubbadhu. Oppidoo yoo gaafattan kalee nam meeqaatu hoflaadhaa mataan isin deebi'etti yoo gaafattan they will tell you. They will tell you. So marroon fayyaa guutuudha qabu. Haga diiqaanatti hagaan allaaybii seenutti fayyaa guutuudha qabu. Qabsorra jira. Inumaa marsaa itti aantuuf if qopheessaa jira nuguun dubbisu. Marsaa itti aantuuf if qopheessaadhaa jira. Tarkaanfii maasii kalee caaltu fudhachuudhaaf. Tarkaanfii kalee fudhatan caaltu fudhachuudhaaf if qopheessu jira. Waan akkanaa waan akka kalee gootanii natti ufaa kabaja argachuudhaaf. Ergaadhaaf. Makiinaa gubbaa haadhaa ergaadhaaf. Maaliif viidiyoon baafne waan waraanni keessan tahaadhaa jiru akka godhaadhaa jira maaliif viidiyoon baafne maaliif viidiyoo hin dhiifne maaliif niwusiin dabarsine kalee waraanni keenya cimaan leenjii gahaa qabu kan shaneen balleessuudhaaf ergine balaa akkanaa turre gaheeti qaamni hafee mataan nuu dhufeetti maaliif hin dabarsine oduu Opidio. So, sila du'ees qabsaawaan sila du'ees geeraraan addo ililchaadhaan addo waan du'eef beeka akkatti du'e beeka qabsaawaan bu'aadhaa iyyaadhaa waynee jechaan du'u akka waraanni keessan uuu jechaa dutti koflaadhaa addo osoo kofluu du'a kaayyoo du'eef qabaa jechuudha. Saba isaatiif duu akka miliyoononni duubaan jiranii dhufanii wareegaman beekaa jechuudha. Silaa marroon qabsorratti wareegamee hiise ni ililchina malee Oromoon boochu hin jirtu. Ni gamman. Maaliif? Goonni tokko gaafa wareegame goota miliyoonaatu duubaan dhufa we know this. Seenaa qabsoo Oromoorraa hibeeyna. Goota wareegaman kumaantamaan qabna. Goota wareegaman garuu gootan isaan caalu bakka buusaadhaati wareegamaadhaa asgaan amata 50 dabre kan. Seere Oppidoo kan beektu haa. Oppidoo kan beektu. Akkasii marroon naga jira. Qabsaa'onni marroo qofaa miti warri marroo alaatiis guutuun if dura deemaa jiran guyyarraa if dura deemaadhaa dura siqaadhaa akka maqaa afaan qabsoodhaatiin dura siqu jedhama duratti siiqaa jiran duratti ciiqaadhaa diina jira siqaadhaa wanni abii baaressu jiru waraanni bilisummaa Oromoodhaa arraan tana humna biyya qabattee jaaruu dandeessu gayaa horatee jira. Gaafa garii eenyu diimaana godhaa kalee gu'aasu isaa kalee dhageeffadhaan guyyaa isin beeku waraanni bilisummaa Oromoodhaa Tigraayee keessatti leenjifamee Tigraayee keessa jiraa jedha. Yaa obboleessu an baraan qabsoo keessa ture bara diimaan faan hogganuu turan. Bara diimaana goofaadhaa wajjin diimaana goofaadhaan hoggana keenya jechaa turre. Saniin if duuba deebi'ee santuna qocce. Bara warra kanaan hogganoota keenyaa hogganoota dhaabaa gurguddoo jennee if dura laalaadhaa turre. Ka Oromoo cabse Oromoodha. Ka Oromoo cabse ilmaan Oromoodhaa wanni beektan. Abi caalaa ka Oromoo cabse warreen maqaa qabsootiin biyyatti gale. Warra akka diimaana goonaa kan. Warra maqaa ODF hin gale. Warra maqaa OLF hin biyya gale. Warra maqaa jaarmee Oromoodhaatiin biyya galeetu Oromoo tuffachiisee Oromoo cabsee Oromoo reekka walafaan deebtu godhee qabsoo Oromollee warra naaffise warra kana. Qoonni isaan Oromoo diiguudhaa fi qabsoo Oromoodhaa naaffisuu keessa qaban qooda Oppidoon qabduu gadii miti.
dhiiga nama keenyaa ka arraan tana gannaqamaadhaa jiru kana ka itti gaafatamuudhaaf taa'u OPDO qofaa miti. Warreen Oromoo kan cabsuu dandeessu karaa kanaaniiti Oromoo ajjeesi Oromoo jiilchi qawweedhaan gatteesi warri jee gorsaa jiru warra akka Diimaa Naggoodhaa kana. He said himself. Muummicha ministeeraa anaatu gorsaa jedhe. Arra isaanii wajjin dalagaadhaa jiraa jedhe. Warri arraan tana qabsuu goona jee alatti hafe kun warreen dubbiin hin galiniif warreen biyya jeequ jiru warra diinni TPLF ergachaa jirtu jedhe. Beekadhaa kaleedhaas TPLF warra shaabiyaan ergachaa turtee jettiin abaa'uudhaan. TPLFinis gaafa isiin gaara keessaa qabsaa'u turte dargiin akkanuma jechaanii ture. Shaabiyaadhaa fi TPLFin gaafa qabsoorra jirtu warri biyya bulchu warri ati darbuudhaa qaarsu deemtu of course maqaa gaarii siin hin jiru. Maqaa gaarii siif hin kennu. Garuu warri OPDOdhaa haa jiru kan nama gaddisiisu warreen hoggana keenya jennee if duratti ilaalaadhaa turre idaanuu dogoggora guddaa keessa turre. Idaawwannummaan gaafa ABO keessatti ABO sochii dhoorkee cabsee nu hambisee hoo idaanuu warreen akkanaan. Sigaleen akkasii warreen hidhamuu hayyoota Oromoodhaa Jowaar Mohaammed irraa eegalee warra akka Abdii Raggaasaa Baqqalaa Garbaadhaa keessaa dura'aantummaadhaan qooda qabu Diimaa Naggoo faadha. Leencoo Baatii faadha. Leencoo Lataa faadha. Kamaal Galchuu faadha. Kana amantanuu amanuu baattanuu dhugaan jirtu kana. Amiin Jundii faadha. Amantanuu amanuu baattanuu warreen harka keessaa qabu hidhamuu Jowaar keessaa warri harka qabu feetan fudhaa feetan dhiisaa jara kana wanni OPDO qofatti qubalaannuuf hin jirtu asirratti hidhuu irratti ajjechaa deemtu irratti wanni OPDO qofatti harka laannuuf hin jirtu. Gurguddaan warri hidhaadhaa jiru warri Jowaar akkatti hin baane Jowaar keessattuu Jowaar addatti Jowaar caanurra kaa'ee nuu bara meeqa qabsoo godhaadhaa ture mucaan kun Oromoo biratti nu boodaan dhufee fudhatama harkatee mucaa kana awwaaluu warri harka keessaa qabu warra gurguddaa manguddootan. Waan hedduu waan hin dubbachuun barbaanne jira waan hin beeku. Waan hin gabbee haasa'uu hin barbaanne laata yoon dubbadhe waatu badaa jee eeggadhu sigalee waan akkasii hedduudhaa jira jechuudha. Manguddootan ta'a. Addatti Jowaar Mohaammed warri ukkaamsaa jiru warri Jowaar irraa hijaa hamtuu qabu. Hijaa hamtuu qabu warra hogganoota jaarmee Oromoodhaa warra maqaa ABO'tiin gale warra maqaa ABO tokkoomeetiin gale warra maqaa ODF'tiin gale warreen kun Jowaar Mohaammed hijaa guddoo irraa qaban. Warreen rogeeyyiin ala kanatti duraa wajjin dalagaadhaa turre 2014 irraa hanga 2018 wajjin dalagaa turre hedduunis warri irraan tana mootummaa tana jalatti maxxanee deemu kuni irra hedduun isaanii warra Jowaar irraa hijaa qabu. Maaliif maqaa barbaada? Waan sabaa osoo hin taane maqaa barbaada. Kana wanniin yeroo hedduu caljuuf maali? Oromoon Jowaar Mohaammeediif hin ta'in Oromoon Hacaaluudhaaf hin ta'in eenyuuf taatee waan juutu gaddisiisa. Keessattuu waa hedduun dubbannu. Waa hedduun dubbannu. Namni qabsaawaan qabsoo keessatti walitti illee ni mufattaa. Walitti illee ni gufattaa. This is normal. Garuu dantaa sabaa namni dabarsee hin kennu. Hogguu saba dhufte namni aarii walii qabus walii dhiiseeti rakkoo saba fi furuu dura aansee rakkoo fi san boodarra aanfatee boodarra wal gaafata. Arra warri keenya warri biyyatti gale Jowaar osoo tokkooma aboo mataa walii qabadhaa mee haa tokkoomnu yoo tokkoomnu illee humnan taanu osoo juuti boodarra edaa isaan inni haa tokkoomnu ja'an edaa isaan isarra dalagaadhaa jiran akkamitti isa kana hallayyaanaynaa annamni akkamitti obboleessafitti waan akkana yaadee nagaan boqotee bulaa waan juniin ajaa'iba.
أكمل نجا نياتي جراتا نما خليه وجين نيات جالك أبسودا أفاني وجين كفلادا هليانك إيه أكمل نجا أم بقتي جراتا أكمل نجا الرفيق أوان جو أني نجاي and I don't do that gurguddaan nuti iddootti hidhuuni irra hedduun isaanii warra akkasiiti. Garuu qeeroo Oromoodhaa, qarree Oromoodhaa kun qalbii hin cabsu. Bakka jirtanii waraanni gaara jiru marroonfaan isiniif lolu jiran. Marroonfaan isiniif lolu jiran obboleessoo walitti himu. Warri gaara keessaa qawwee dha'u jiru. Ifiif qabsaawaadhaan jiran ummata kanaaf qabsaawaadhaa jiran. Yakki ala kanaa lakkaa'an kun yakki waraana akkas godhe maarrirra keenya akkas tanjan kun hijiba. Kalees jaamaadhaa ture wariin beeyne ijoolleen ammaan tana lafaa haatan yoon beeyne. Kalees jaamaadhaa ture qabsaa'otaaf maqaan gaariin hin kennamu. Nelson Mandelaan listii terroristii gubbaadha ture. Garuu at the end Noobeelii nagaa badhaafameeti addunyaa irratti namni ka'ee Mandeelaa wajjin suuraa ka'uun aangoonni addunyaadhaa bulchaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Prime Ministeriin England dhaqanii Nelson Mandeelaa wajjin dhaabbatanii suuraa ka'uudhaaf walumatti fiigaadhaa turan. Nama listii terroristii gubbaa kaanii namni kun shoorar keessaadha jechaa turan boodarra nama nagayaa beekamaa taheeti addunyaa biratti namoota akkaan jaalataman keessaa Nelson Mandeelaan ka duraati. Garuu hidhameeti cafaqamee maqaan hamaan kennamee fi moggeeffamee marroonfaanis akkasuma. Warreen marroo wajjin arraan tana qabsaa'u jirus akkasuma booddee arraaf kadandee hundi dhagaatti erbata. Keessattuu warri mootummaadhaa warri akka diimaana goodhaa kunis warri akka leencoo lataatis warri akka leencoo baatiidhaa warri akka amiin jinnii kunis taa'eetuma shane ajani shane onak shane ajani. Garuu maaliif jirakatti onak shaneen tummaa heddummaatti waan jiru think about this waan sodaatamaadhaa jiraniif waan humnataa jiraniif waan mootummaa tana raasaadhaa jiraniif waan hidda jalaa ciraadhaa jiraniif kanaaf jechuudha. Nu hundinuu marroo ta'uudhaaf if qopheessuudha qabna. Lubbuu du'anafne lubbuu baqachaanii ooltu muduuta. Baqachaanii ooltu samiin kortu dachiidhaan seentu du'a tana namni jalaa bahu hin jiru. Du'a garuu du'a kabajaadhaa du'u gaariidha. Du'a kabajaadhaa du'uun gammaddee duuta. Du'a jalaa bahuudhaan teenya. Du'a feetu gufattee duutu, feetu gocciiftee duutu, feetu fe'amtee duutu. Du'a jalaa hafuudhaa hin teenye. Du'a kabajaadhaa guutuutu barboonaa duuta. Silaas narraa naftu kabajaaniin du'e maal abbaasi? Dhiirti akkana namni onnee qabu dhiirti akka hin yaadde jechuudha. Bar OPDOnis duumaaf teessi, Abiyyiis duumaaf ta'a. Taayyeen faanis duumaaf ta'an. Of course marroon faanis duuf ta'an. Du'a marrootii fi du'a taayyeedhaa mee wal maddii qabaa laala. Du'a doofaadhaatii fi du'a gootaa. Sigalee dhiirti kana yaaddi if dura. Du'a sirraa nafneef lubbuu bakka keessu dhabdee akkasii fayyaa ta'a. Marroon fayyaa jahan guutuudha qaba. Nageetti jira. Jara hudha qabeeti itti jira. Kanaatu maraachaadhaa jira. An qabsaa'ota Oromoodhaa. Warreen Oromoodhaaf akka nuti kalee godhaadhaa turre. Gaara keessa dhagaa boraafattanii biyyee gubbaa kilaash garaa jala kaattanii arraas Oromoodhaaf qabsoo godhaadhaa jirtan kabajaan isin Oromoo biratti qabdan daangaan qabdu. Himuun taatu. Kabajaan isin nu birattis qabdan daangaan qabdu. Ilmaan Oromoodhaa hundi kan hubadhaa. Nama isiniif je'ee
وانت كان سليمة وانت كاسيم وان مدته دبي تكاسيم دبي جواب تراين تمرة روب السميد أكتب بوخان خيسة خان لفت جلان هرفا خان كوبين توني نمنون دنو كوبي وران خان كابو خونش عن تادا كابا غري خبيلان ديوس نجرا خان خيسة جموجي خيسة سو ديونو توكو أروزني بيت أروزا كرا ديما شبرن كروچو عادي تن أفتني ببريدني قربان أروستي مدي خاي لو خور كقبتي دبر جمنا هيلة وتعالى دردر جمسي الروبا خون يتشسادا أروزا خنا من التراتي باسني من قربت تقل شود أفديمن قاسم مورجل وداديمنا سوخرا ديمنو ولد رفنيجت خنا تكون أبتيل عليه nama guddaadha nama xiqqoo umriin isaa amma 25 26 nama kanatti dhaabbatee ilaalee akkatti ijatti qabee ilaalee saboo ani kunis Oromoodha akkatti gartee gaara keessatti horofa jilbas seenee ba'aan duudarraa qabdu ba'aan raashinaa fi huccuudhaa fi wani qabduuni ati luuqa ni geessi luuqa tokko geessi namni waraanaa yeroo hundaa'u ba'aan duudarraa qabu luuqa ni geessi kiiloo 50 ba'aa duudarra kaatee si horofa keessa gudeemu miilli kee kun ba'aa teetii ol horofa keessa gasseena roobni gubbaan si bu'aa san gubbaadhaan hidhannoo qawweedhaa fi xiyyitiidhaa maarree kana wajjin anis Oromoodha akkatti horofa keessa halkan leeyilii kana kaniin silaa rafuu qabu anis silaa takkaatan ibjada kaayee rafuu numaan fedha mee garaagarummaan anaa fi isaa maaliif an leeyilii tana horofa keessa akka deemaa inni hoo intala bareedduu tan harka qabatee mana galfachuudhaa deemaa garaagarummaan keenya maalii jee gaafate jechuudha. Sigilee kana eenyu abbaan cibirraadhaa kan wajjin jiru eenyu aanessoo waareedhaa bar warrummaan qabsoo godhaa fi jirruuhu isaan kanaa jeen gartee. Isaan kanaaf nuti ala jirraa isaan kana nagaa harkachiisuudhaa fi nuti fedhiin isaanii guutamuun fedhiin teenya guutamuudha akkana ta'uu kanaas kan obsine qabsootanatti obsine jegartee jaartiin teenya khilaash keenya kan garaa jala kaannu kanaa sigire akkasii fayyaataadha jaarraa abbaa gadaatis maal jee bilisummaa doofaadhaa fi dabeessaatu itti qanani'aa goonni wareegameetii fi jeeyni dabree gowwaadhaa fi dabeessi itti qanani'aa bilisummaan tagootaatii mitii tajeeynaatii mitii jee maaliif jeeyni garaaf qabee taa'uu hin danda'u obsee taa'uu hin danda'u ka'eetiin wareegama jaa ka'eetiin dabra jaa gowwaan garuu osoo miliqeetuma haawwan keessa dhokateetuma siwichi jiraatuuti bilisummaa sinigga jeeyni goonni bilisummatti hin ga'u bilisummaan ta gowwaadhaa fi dabeessaati arra warreen gaara keessaa nu wareegamaadhaa jirtan goottan Oromoodhaati jeeynota nu keessaa bahee jechuudha isin abdiin sabaa goottan akka keessaniin maasii ka ukkaamamee karaa isinittiin dhufu dhabee ukkaamee taa'us miliyeenaan jira arra maqaan fedhe isin kennamu maaliif onak shaneedhaa miti maqaan biraa isin kennamu waan dubbachuun nutti ulfaatu waan sirna dargiidhaa sirna TPLF sirna Haile Sillaaseedhaa keessatti hin arkine bara Abiy Ahmed Itoophiyaa bulchaa jiru arkaadhaa jirra roorroo gaafa Haile Sillaaseedhaa Oromoo irra hin gahin gaafa dargiidhaa Oromoo irra hin gahin bara TPLF Oromoo irra hin gahiniitu yeroo ammaan tanaa kana bara Abiy Ahmed bara Oromootu biyya bulcha jaan Oromoo irra gahaadhaa jira fakkeenyaaf maatii qabsaa'otaa dargiin takkaa maatii qabsaa'otaa barbaadee qabsaa'otaan deebisuudhaaf yookaan doorsisuudhaaf haadha abbaa nama gaaraa qabsaa'oo ajjeeseen beeku TPLF kana gootee hin beektu sirni maantanaa sirni naftanyaadhaa sirni Minilik deebi'ee Oromoo gubbaa qubate Abiy Ahmediin geggeeffamu
arraantana dargaggeessa Oromoodhaa ka qabsoodhaaf gaara seene maatii isaa haadha abbaa isaa qabeenya maatiidhaa duubaa barbadeessuun kuni waan jiraannee arra geenyee ija teenyaan garree gurra keenyaan dhageenyee jechuudha. Kuni baasa takkaa Oromoo keessatti hin ta'in woomakka harma muraa harka muraa aanuleetii fi calii calanqotti seenaa Oromoo gubbatti galmeeffamee fuuldura taa'uudhaaf taa'u wanni maanta deemu jiru it's not easy. Waan barabaraan dhalootaaf dabruudhaaf taa'u wanni Abiy Ahmad ammaan tana Oromoo irratti godhaadhaa jiru. Marroo amata 17 eega maatii biraa deeme maatiidhaan wal quban qabu. Qabsoo sabarra jira, qabsoo Oromoorra jira. Garuu maatii isaa manguddoo haadha abbaa isaa uleedhaan cafaqanii qabeenya barbadeessanii manguddoo mana jaachuun mana irratti gubanii fuudhanii dhabamsiisuun hangam takka nafxanyaan Oromootti garaa jabaatti waan duraan gartee nuti as gubbaadhaa afaanii jechaadhaa turre hujitti hiikamtee hunoo kabiyya bulchaa jiru kan Oromoodha jettaniin namni arraan tana Oromoo bulchaa jiru nama akkanaati. Ifaa ifatti OPDO'n diina Oromoo tahuu ragaa ifitti baatee jechuudha. Ifaa ifatti ragaa ifibban. Marroon nama dargaggeessa gaara keessaa qabsoo godhaa jiru. Qawwee fudhatee. Waraanni Abiy qawwee fudhatee marroo barbaadu jiru. Osoo jiru haadhaa fi abbaa manguddoo humna hin qabne. Manguddoo manaan baanne. Manguddoo qotee bulaa ta siyaasaan beeyne qabanii cafaquudhaa fi hidhanii dhabamsiisuun kuni ilmaan Oromoodhaa keessattuu dhaloonni maanta lafaa kaatan. Waan kana warri Oromoodhaa warreen waa barreessu warreen seenaadhaa waan kana akka dhala dhuftuuf dabrutti qalama ziqiyaatiin barreessaadha lafaayaa waan Oromoon ragee kana akkuma nuti maanta angaafa waa'ee aanoleedhaan beeku waa'ee calanqoodhaan beeku abbootiin teenya akka seenatti dhalootaaf walii dabarsaadhaa dirree calanqoo guudha kan calii calanqoo guudha kan bar akahayyuun keenya asitti dhumtee namni hin beekne dhalti hin beekne takka illee hin jirtu. Seenaa aanoleedhaa Oromoon hin beekne takka illee hin jirtu. Wanni ammata kunis akkasitti deemuudhaaf ta'a. By the way, marroon fayyaa guutuudha qaba. Hin madooynees, hin dhawamnees fayyaa guutuu qaba. Hanga daqiiqaa kanatti to this minute fayyaa guutuudha qaba. Fayyaa guutuu silaa as gubbattiin isinii dhiyeessa silkiidhaan. Garuu silkii tana waan barbaadanii fi jira mootummaan Itoophiyaadhaa yoo inni silkiidhaan haasawee teknooloojii haaree galfatanii silkii tiraaggootu bakka inni jirutti gurbaa kana dhooyinee Oromoon dargaggeessa Oromoodhaa kana hamilee cabsinaadha. Waa lamaaf wanni saganteeffatanii oduu kana breaking news marroon du'ee jiraa jedhanii wanni baasaniif waa lamaaf. Takka akka marroon lafaa ka'ee silkiidhaan dubbatu lammadammaasii qeeroon Oromoodhaa arra abdii qabsoo karaa nagayaa murattee jirti. Qabsoon karaa nagayaa dukkanooytee cufamee jira karaan isiidhaa. Kana booda qabsoon ummanni Oromoodhaa humnaawee qabsaa'u waan jiru arra qeeroo fi qarreen Oromiyaa guutuun itti amananii fudhatanii itti jiran. Karaadha barbaadaa jiran haala mijeeffachaadhaa jiran malee Abiy injifachuudhaaf Oromoon hidhattee loluudha qabdi. Arra dargaggeessi Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessaa asirratti waliif galee jira jechuudha. Waliif galee jira. Dargaggeessa hamileensaa garana callaayfatte kana hamilee cabsuudhaaf, hamilee isaa gabbuusuudhaaf lakki abdiin teen jirtuu hunoo kagaara keessaa waraana hogganaadhaa jiru harka keenya galee ajjeefnee jirra. Kanaafuu harka maradhuuti abdii muradhuu nu jalatti buli waan ju'uuf kaayyoon isaa. Qabsoon arraan tana dargaggoo fi dargaggeettiin Oromoodhaa irratti xiyyeeffatanii lafa kaatanii eeggachaadhaa jiran qabsoo hidhannooti. Kana hubadhaa. Oromiyaa guutuu keessaa haalaatu mijaayiniif haala mijeeffachaadhaa jiran malee this is the only way. Qabsoon hidhannoodhaa Oromoon hidhattee akka saba guddatti loltee diina fi cabsitee biyya fi jaarachuun the only solution. Furmaanni karaan tokkichi hafi kana qofa.
warra qabsoo karaa nagaatiin je'ee galee hundaa'uu bittinneessan hidhan kaan ajjeesan billeessan qabsoon karaa nagaa dukkanootee jirti. Sasaabirru Baaroo Tumsaa Elomoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Abishoo Garbaa Hayilee Fidaa Maannoo Mazannir Hayila Maariyaam Gammadaa Garasuu Dhukii Asaffaa Shaaroo Namni Batar Abdii Caalii Shonee